Nagaa harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Odeessaalee keenya kan guyyaa irraa qabannee jirra. Qopheessee dhiyeessuun kan isin faana turan Buunaa waa beekoti. Isinis hanga xumura sagantaa kiyyaatti akka faana turtan kabajaan isin affeera. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun dhagahamee jira. Sirna dabarsa baalii gadaa Gujii adeemsifamaa jiruun jaarsoo dhugoon abbaa gadaa Gujii 75ffaa ta'uun aangoo fudhachuun himamee jira. Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessatti abbaan maatii tokko loltoota mootummaatiin ajjeefamuunis beekamee jira. Harargee lixaa aanaa Gammachiis keessatti maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namoonni baatii tokkoof hidhamanii turan iraarfamaa jiraachuun beekamee jira. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoork. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa haleeluun dhagahame. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon tarkaanfii ilaalessaa waraana faashistii PP irratti fudhachuun ibsamee jira. Haleellaan kun godina Baha Wallaggaa aanaa Gobbuu Sayyoo keessatti ganamaarraa kan gaggeeffame ta'uu miidiyaan waraana bilisummaa Oromoo har'aatti biyyoolessa Oromiyaa ifoomsee jira. Waraanichi tarkaanfii bulchiinsa magaalaa Gobbuu fi gandoota adda addaa keessatti fudhateen loltoota mootummaa hedduu barbadeessuu maddi keenya himee jira. Bifuma wal fakkaatuun godina Shawaa Lixaa aanaa Bachootti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatameen injifannoo argachuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Kanaanis ajajaa dhibbaa dabalatee loltoota mootummaa hedduu barbadeessuu maddi keenya nuuf himee jira. Waa'ee haleelamuu isaanii ilaalchisee gama mootummaatiin deebiin yookaan ibsi kenname hin jiru. Sirni dabarsa baalii gadaa Gujii adeemsifamaa jiru jaarsoo dhugoon abbaa gadaa 75ffaa ta'uun aangoo fudhachuun himamee jira. Mee bokkootti lallabarra kan ture sirni dabarsa baalii Oromoo Gujii 75ffaan har'a gadaa urfaa irraa gara gadaa roobaleetti darbee abbaa gadaa jaarsoo dhugoof aangoo dabarsee jira. Haaluma kanaan waggoota 8 darbaniif abbaa gadaa Gujii kan turan Jiiloo Mandhoon baalii isaanii abbaa gadaa jaarsoo dhugootti dabarsanii jiru. Guyyoota muraasa darbaniif abbootiin gadaa Araddaa Jilee Mee Bokkootti seera lallaba nageenyaa fi araaraa aadaa fi yuubaa hayyuu soddaa fuudhaa fi heerumaa lafaa lagaa malkaa fi karaa mukaa uffataa fi qaama namaa bosonaa fi wodoo dhukkubaa fi balaa lallabaa turaniiru. Sirni walharkaa fuudhiinsa baalii gadaa Gujii kun marsaa 75ffaa isaati. Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu keessatti abbaan maatii tokko loltoota PP'n ajjeefamuun beekamee jira. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Wallagga Ba'aa aanaa Haroo Limmuu ganda Huccaa jedhamu keessatti guraandhala 18 bara 2024 qotee bulaa abbaa ilmaan 6 kan ta'an nama maqaan isaanii obbo Xilaayee Haayiluu jedhamu mana isaa keessaa gadi baasuun ija maatii isaa duratti rasaasatti roobsanii ajjeesuu maddeen keenya gabaasan. Garjabeeyyiin ilmaan Oromoof naasuu tokkollee hin qabne kunneen abbaa maatii kana erga ajjeesaniin booda horii isaa saamuun loon isaa hedduu ooffatanii deemuu maddeen keenya gabaasaniiru. Kana malees bifuma naamusarraa maqeen obbo Xilaayee erga ajjeesaniin booda intala isaas reeffa isaarra tarkaanfachiisanii dararuun beekamee jira. Qaamoleen nageenyaa kunneen aanichatti baatii 3 keessatti lubbuu qotee bultoota 14 ajjeesuun maatii qofaatti hambisuunis beekamee jira. Kibba Bahaa Oromiyaa aanota adda addaa keessatti hidhaa fi ajjechaan uummata nagaa irratti jabaate itti fufuu maddeen keenya himan. Godina Arsii Ba'aa aanaa Asakoo keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa hawaasa nagaa cidhaaf bahe iddoo tokkotti walitti qabuun gochaa suukanneessaa irratti raawwachuu jiraattonni himaniiru. Guyyoota darban aanaa Asakoo ganda Dirree Odaa jedhamu keessatti hawaasa nagaa cidhaaf walitti dhufe dararuun isaan keessaa nama tokko ajjeesuun namoota hedduu ammoo mana hidhaatti guuranii jirus jedhameera. Haaluma kanaan waraanni mootummaa Itoophiyaa kun nama maqaan isaa Abdullah Muhammad jedhamu bakka cidhaatti qabuun finyoo mormatti hidhanii lafarra harkisuun haala suukanneessaan ajjeesuu maddeen keenya bakkicharraa nuuf ifoomsanii jiru. Qaamoleen nageenyaa mootummaa godinaalee Oromiyaa hundaa keessatti bakkootatti bobbaafamanitti ajjechaa suukanneessaa fi dararaa namoota nagaa irratti raawwachuu isaanis itti fufanii jiru.
Harargee lixaa aanaa gammachiis keessatti maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jedhuun namoonni baatii tokko oliif hidhamanii hiraarfamaa jiraachuun beekamee jira. Caasaaleen mootummaa Itoophiyaa biyya bulchuuf yaalaa jiru ilaalcha doofaa sirna Minilik leellisuu isaa itti fufuun namoota faallaa yaada isaa qabu immoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun dararaa jiraachuun ni yaadatama. Haaluma kanaan godina Harargee lixaa aanaa gammachiis ganda Walleensoo jedhamu keessatti jiraattonni nagaan maqaa dharaan yakkamuun baatii tokko oliif hidhamanii jiraachuun ni yaadatama. Namoonni qaamolee mootummaa kanaan baatii tokko oliif hidhamanii dararamaa jiran maqaan isaanii Ibrahim Alishoo, Fuad Ibrahim Alishoo fi Abdallaa Shee Musaa kanneen jedhaman akka ta'anis jiraattonni himaniiru. Caasaaleen mootummaa Itoophiyaa namoota nagaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jedhuun hidhaatti guuruun erga dararanii booda mana hidhaatti baasuun ajjeesaa turuunis ni yaadatama. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun wixinee dhukaasa dhaabuu qophaa'e irratti fooyya'insa Hamaas akka godhamu gaafate kufaa gochuun Gaazaatti injifannoo guutuu argannaa jedhaniiru. Netanyahuun yaada kana kan kennan wixinee deeggarsa Israa'el qopheessite irratti Hamaas fedha akka guutamuuf barbaadu erga taasiseen booda jedhameera. Netanyahuun mariin Hamaas waliin godhamu eessayyuu hin ga'u jechuun waan hin milkoofne akka ta'es dubbataniiru. Gaaffii Hamaas dhiyeesse kun waliigaltichi akka hin milkoofne gochuu akka danda'u dubbatamaa jira. Netanyahuun injifannoo guutuun xumuruu malee falli biraan hin jiru jechuun miidiyaatti himaniiru. Hamaas Gaazaa keessa kan jiraatu yoo ta'e dhumaatii biraaf yeroo eeggata malee waan hafu mitis jedhaniiru. Qondaalli Hamaas olaanaan Saamii Abbul Zuriin yaada Rootersiif kennaniin deebiin Netanyahu kun fedha naannicha keessatti waraana itti fufuuf qaban agarsiisaa jedhaniiru. Masriin qaamoleen lamaanuu waliigaltee irra akka ga'aniif ejjennoo isaanii akka laaffisan gaafattee jirti. Karoorri Hamaas marii araaraaf dhiyeesse marsaa 3 kan qabu ta'u kan jalqabaa guyyoota 45 keessatti hidhamtoonni gama lamaanii jiran yeroo hiikaman ta'a jedhameera. Marsaa lammaffaan immoo yeroo hidhamtoota wal jijjiiruun raawwate Israa'el loltoota ishee Gaazaa keessaa kan baaftu ta'as jedheera. Wixineen Hamaas haal duree araaraaf dhiyeesse inni sadaffaan reeffa lammiilee isaanii dabarsanii waliif kennuudha kan jedhuu fi dhuma guyyoota 135tti waliigalteen dhukaasa dhaabuu ni goolabamaa yaada jedhu qabas jedhameera. Israa'el wixinee Hamaas dhiyeesse kana guutummaan guutuutti kuffistee jirti. Ayyan kabajamtoota daawwattoota Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii odeessaaleen keenya kan guyyaa irraatiif qabanne kanneen hangasii turanii qopheessee dhiyeessuun kan isin faana ture Abunnaa Waabeekooti. Isinis qophiileen keenya yeroo hundumaa akka isin bira ga'aniif toora YouTube Gullallee Miidiyaa Neetwoorkii share, subscribe, like gochuudhaan maamiltummaa keessan nu waliin cimsaa isiniin jenna. Waan nu daawwattaniif galatooma.